السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من غني بكجرت مرتي قافي جورا دينا كان الصومالي كاساجر تودع جاجرتن نتفق هذا جرو ومن غني كان أورمو جورا مقالة في النهاية قيستي تغريرا وقيستي تي أسكر جلي لما تقو صومالي تنبجون تنتو زيلته موتومان إثيوبيا دي سيتي نانو نروميا متى سيتي فاتكن رافسون رتلا لا تليزاني إسان كان على رافسون ديزاني أتكن نجاسون كبني سيدني بيته جورا جرو garuu immoo lafa namaa keessatti seenaa tantee barbaadee seenaa tantee mul'isuun karaa isaan gubaa jechuudha siigalte Soomaalichi jirtu san nuti harkaan qabachuu tuquu nuti dhiita lafti irra jiraatan magaalaan Addis Ababaa booda lafa Oromootu bilee siigalte Oromoon nuti biyyatti dhalanne biyyee itti dhalanne irrattuu kabajaa namni nu qabne maaliif nama dhabarraa mootummaa akka qabuu fi mootummaa dhaaba qabuu fi mootummaa dhaabbatu dhabuu kan keenya kaaniif ta'ee gara biitti nama biyyuma namaatii jechuudha isin galte Soomaaliin halkanii guyyaa nuqaa isool yaatan nuqaa isa gayyaati garuu maqaa kaasoo fi itti dubbachuu sun ni jedhamu Soomaaliin nama nuti fakkeenyaaf nu ol jetti Oromiyaa maqaa isa naannoo Oromiyaa sun keessatti akka wanni beekumtii biyyaa qabdi waa halleen nu ol irra jiraatti sigaltee nama keenya kanas keessa rakkoo isaan irraan jiraniif hundi nu beekaa jechuudha kun guyyuma tokko dhufee tu deebi'ee moo waa'ee biyyaan beeku moo qayyate inshaallaa hundi afuu akka kayyaatiin ittis wanni hin jiin maal fiif jennaan nama lubbuun jiruutu nama isaa bakka inni jiru deemee barbaadee laalee mul'isaa jechuudha. Garuu immoo waan hin taanee fi dubbii minaamini uummanni keenya kan Oromoon fiidiyaa kana irra waan oofaa jirtan dhaaba garuu sigalte Hamza Jajjabirii mentoo maayoo maarraa jee minti qarrayyuu maayoo jee cufaa bakkatti sunitti waa'ee Hamza Jajjabir baa jala Hamzaan waan fadhe yoo nama Oromoodhaati nama isinirra illee jee isinirraa jiru jechuudha sigalte